Harka kam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya Midrock Investment Group OBN waliin ta'uun kan isiniif dhiyeessu qophiin keenya yeroo Midrock kan torban kana eegaleera. Qophii keenya yeroo Midrockiin hojiiwwan gurguddoo Midrock Investment Groupiin hojjetamaa turanii fi ammas hojjetamaa jiran isin biraan kan geenyu ta'a. Har'as immoo qophii tokko kan isin biraan geenyu ta'a. Hanga xumuraatti nu waliin turaa isiniin jenna. kabajamtoota daawwattoota keenya egaa Midrock Investment Group oomishaalee garaagaraadha kan inni oomishu. Oomishaalee Midrock Investment Groupiin oomishaman keessaa immoo oomisha tokko hodhaa isiniin jennee walitti deebina. Dhaabbanni keenya Midrock Investment jalatti kan bulu National Mining jedhama. Dhaabbanni kun heddii hundaa'e kaasee wantoota garaagaraa oomisha. Fakkeenyaaf waan akka limestone, humna baradii yookaan dhagaa ofii sanuun jennu giraanaayitiin oomisha. Kwaayiriidhaaf itti ofii isaa hunda isaa oomishee faayinaal piroodaaktii godhee uummataaf kan kennudha. Kwaalitii guddaadhaan kan inni jiru abbaatii qabeenyaafis dhuunfaafis gatii madaalawaa ta'een ni dhiyeessina. Wanta kana nu wajjin hojjechuudhaan gammachuu akka itti argattan abdii nan godhadha. Oomisha nuun sa'aatii kana oomishaa jirru amma Samir Reddy kan jedhamu kana naannoo Tigraay fichiisne ni hojjechiisna. Akka kana darajaa fi maskootiif mana keessa walalii afuudhaaf jechuudha. Gibbii keessa sa'aatii akka kanaatti chiipsii goonee ni hojjenna. Wantoota barbaadan fedhii barbaadaniin saayizii barbaadaniin oomishne isin ilaalla. Misooma mootummaa irratti ni hirmaannaa irra amma filamdi giraanaayitii kana oomishne mootummaaf dhiyeessii gochaa jirra. Parsantii guutuudhaan kan jedhamu nu wajjin akka mootummaan hojjetu dhaabbata gurguddaa wajjinis ni hojjenna. Dhaabbattoota Akraa Addis Ababa Konistiraakshini, Roodii Konistiraakshini duukaa ni hojjenna. Dhaabbilee riilisteetota gurguddaa hundumaa wajjin nu waliin hojjetu. Parsantii 95 olii nu waliin nurraa fudhatu. Kanarraan kan hafe immoo ejantoota mana dhuunfaatti banatanii mana maarbilii giraanaayitii hojjetan isaanii fi islaabii gurguddaan oomishne nurraa fudhatanii kan isaan uummata biraan gahanii kanas ni hojjenna. Tajaajila gorsaa ni ilaalla. Tajaajila mana gamoo isin ijaarratan irratti bifa maalii yoo filattan miidhagaa kan isiniin jedhu. Innaa gamoo ijaartanii safara isaa injiinaroota qabna. Injiinarootaan safarsiisnee hamma dhumaatti isin waliin kan hojjennu hojii gammachiisaa ta'edha kan isin dukkaa hojjennu jechuudha. Giraanatoota gosa sadii qabna. Gosa sadan kana keessaati amma Aksum Galaxy kan jennu isa gidduutti argamu kana gosa Tigraayitti fichiisna. Gosa baay'ee bareedaadha. Namoonni baay'ee jaalatanna. Inni karaa gamaa jiru immoo baabbilee giraanaayitis kan jennu baabbileedha. Gara Harar kanaatti kan fichiisnudha. Itti dabalatee immoo Samir Reddy qabna. Kunis gara naannoo uummattoota kibbaadha kan dhufudha. Staandaardii biyya alaadha. Bakka staandaardii hojjetamuu qabuun hojjennee isinii dhiyeessinaa jechaa jirra. Gama kanaan waamicha koo isinii dhiyeessaa. Hodhaan isiniin jedha. Daawwattoota keenya ammoo qophii tokko kan isin biraan geenyu ta'a. Qophiin keenya guyyaa har'aa kan inni xiyyeeffatu dhaabbata qalama manaa garaagaraa oomishuudhaan beekamuu fi kan MBI jedhamudha jechuudha. Egaa dhaabbatni kun qalama manaa yookiin halluu manaa garaagaraa oomishuudhaan kan inni beekamu. Haalli hojii isaa maal fakkaata? Hojii isaa akkamitti hojjeta? Qulqullina akkamiidhaan oomishaawwan kanneen oomishaa kan jedhu kanan isin biraan ga'u ta'a. Chideemiyaanis waanan ilaalee jira. Isa daawwannee walitti deebina. Midrock Investment Group dhaabbata guddaa fi akka biyyaattis daran beekamudha. Dhaabbilee Midrock Investment Groupinis akka biyyaatti hojiiwwan gurguddoon hedduun hojjetamaa jiru. Midrock Investment Group dameewwan isaa 6 qabuun oomishaalee garaagaraa gabaaf dhiheessaa kanneen dur alaa galaa turanis biyyuma keessatti akka oomishamanii fi galiin biyya argachuu qabdus akka dabalu taasisuu irratti argama. Dhaabbilee Midrock Investment Group 45 ol jiran keessaa dhaabbatni oomishaalee garaagaraa oomishuun beekamuu fi oomishni isaas hawaasa hedduu biratti bal'inaan fudhatamummaa guddaa qabu kan Modern Building Industry yookiin industirii gamoo ammayyaawaa yookiin immoo MBI jedhamu isa tokko.
Dhaabbanni kun oomishawwan garaagaraa indaastiriiwwan dhaabbilee mootummaa fi dhuunfaa hedduuf dhiyeessaa jira. Irra jireessaan garuu oomishawwan halluuwwaniin daran beekamaadha. Utuu gara oomisha halluuttiin seenin dura meeshaaleen dheedhiin oomisha halluu garaagaraaf oolan akkaataa fi gosa isaaniin adda ba'anii taa'u. ከውጭም ከሀገር ውስጥ የሚመጡ እቃዎች አሉ። አሁን እነሱን የሀገር ውስጥ ሲሆን ከመኪና ላይ ሳይወርድ meeshaaleen dheedhiin biyya keessaa fi alaa gara warshaa kanaa dhufan jiru. Meeshaaleen dheedhiin biyya keessaa gara warshaa kanaa dhufan utuu konkolaataarraan bu'uun dura saamunni fudhatamuun ilaalama. Yoo sadarkaan isaa kan barbaadamu ta'e akka bu'u taasifama. Achi booda hamma barbaadameen fudhatamee gara warshaa seena. Achi qaqqabuuf garuu adeemsa hedduu keessa darba. Dhaabbatni indaastirii gamoo ammayyaa'aa kun oomishaalee gosa 5 ol oomisha. Dhaabbaticha wanti adda taasisu immoo oomisha akka biyyaatti dhaabbaticha qofaa keessatti oomishamu afata lafarraa ammayyaawaa ta'e oomishuusaa fi galteewwan oomisha kanaaf fayyadan immoo harka 70 ol kan ta'u biyya keessaa fayyadamuusaati. ምርታችን በ5 አይነት ምርቶች ነው የምናመርተው። አንዱ ቀለም ነው። ቀለም እንግዲህ በተለያየ ኳርቲዝና የውሃ ቀለም ተብሎ ለያል oomishawwan gosa 5 oomishna inni jalqabaa halluudha. Isaanis halluu bishaanii fi kan bishaaniin alaati. Halluuwwan gosa garagaraa akkaataa adda addaan ni oomishna. Miidhagina gamoo keessaa fi alaaf halluuwwan oolanis akkasuma. Halluuwwan konkolaataaf oolanis ni oomishna. Inni lammaffaan oomishaalee bilookeetii ijaarsa gamoowwan garagaraaf oolanis ni oomishna. Oomishni kunis qulqullina isaa kan eeggatedha. Oomishni keenyi sadaffaan afata lafarraa ammayyaa'aa ta'edha. Oomisha kanaanis akka biyyaatti dhaabbanni keenyi adda dureedha. Wanti guddaan ammoo oomisha kana oomishuuf galtee harka 70 biyya keessaa fayyadamna. Bal'inaan bakka oomishaa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Galaan keessatti argamutti kan oomishamu halluuwwan manaa fi kanneen tajaajila biroofis oolanidha. Oomishni kun ergi oomishamee meeshaan inni itti gabaa fi maamilaaf dhiyaatu baay'ee murteessaadha. Meeshaawwan kanneen alaa bituun immoo baasii kan biroof dhaabbaticha saaxiluun ala qulqullina oomishaa irrattis dhiibbaa fiduu danda'a. Dhaabbatni indaastirii gamoo ammayyaawaa yookiin Modern Building Industry jedhamu kunis kana dursee waan itti yaade fakkaata. Biyyittiin galii argachuu qabdi. Nutis baasii hin malle baasuu hin qabnu jechuun xaasaawwan halluuwwan ittiin saamsaman ofiidhuma isaa ogeeyyii dandeettii guddaa qabaniin oomishaa jira. Akkasumas dameesaa biroon immoo galteewwan oomisha halluuf isa gargaaran oomishuu irratti argama. አራተኛው ለቀለማችን ምርት ጣሳ ራሳችን ነን የምናመርተው። ለኛ ብቻ ሳይሆን ለቀለም አምራቾችም በዛው ልክ እናቀርብላቸዋለን ማለት ነው። Arfaffaan ammoo oomisha halluu keenyaaf xaasaawwan asumatti oomishna. Dhaabbilee biroofis ni dhiyeessina. Inni shanaffaan oomisha fiilaar jedhamuun beekamuu fi halluuwwan oomishnuuf galtee kennuuf oomishudha. Oomishni kun Awaashitti argama. Warshaa adda dureedhas. Kana malees oomishaalee hedduu oomisha. Gama qulqullinaanis qorannoowwan hedduun taasifamaniiru. Bu'aan qorannoowwan taasifamanis gaarii fi gama kanaan rakkoon mudates hin jiru. Sababiin isaas dhaabbatichi meeshaan dheedhiin yeroo seenuu kaasee sadarkaa oomishni irra gahes sakatta'aa hojii isaa hojjeta. Kanaafis ogeessota laaboraatoorii ogummaa gahaa qabaniin deeggarama. Rakkoon akka hin mudanneefis dursa of eeggannoon ni taasifama. Yoo rakkoon mudates irra deebi'iin ilaalama. ድርጅታችን ዘመናዊ ህንፃ ኢንዱስትሪ ግንባር ቀደም ከሚባሉ የቀለም አምራች ኢንዱስትሪዎች dhaabbatni indaastirii gamoo ammayyaa'aa dhaabbilee halluu oomishan keessaa dhaabbata adda duree jedhamudha. Hojiiwwan hedduutu keessatti hojjetamaa jira. Kutaa kana keessattis kan hojjetamu hojii qulqullina isaa mirkaneessuuti. Meeshaan dheedhiin yeroo seenuu kaasee sadarkaaleen oomishni kun irra gahe yeroo yeroon kutaa kana keessatti hordofna. Qulqullina barbaadamu gadi yoo ta'e immoo irra deebinee ilaalla. Dhaabbatichi galteewwan oomisha halluuf oolan baay'ee isaanii biyya alaarraa galcha. Muraasa immoo biyya keessaa fayyadama. Sababiin isaas gosoota halluu barbaadamu hundaaf galteen gahaan biyya keessa waan hin jirreefi.
Oomishni oomishamu kamiyyuu fedhii maamilaa giddugala taasifachuun oomishama. Maamilli akkaataa fi hamma barbaadeen oomisha barbaade akka argatuufis hamma garaagaraan oomishamee gabaaf dhiyaataa jira. Dhaabbatichi bara kana qofaa qorannoowwan 3 yaada uummanni oomisha isaa irratti qabu beekuuf magaalota hunda keessatti gaggeessee ture. Dubdeebiin oomisha dhaabbatichaa irratti kennames baay'ee gaarii ture. Maamilli kamiyyuu akkuma humna isaan halluu gosa barbaade litira tokko kaasee dhaabbata kana keessaa argachuu ni danda'a. የደንበኞቻችን ፍላጎት መነሻ በማድረግ ነው በተለያየ መልኩ የምናመርተው። yaada maamilaa ka'umsa taasifachuun oomishna kanneen oomishuu dandeenyu irrattis xiyyeeffanna. Yeroo ammaa haala addaan akkaataa maamilli barbaadeen hamma barbaadameen oomishaa jirra. Amma halluu litira tokko kaasee haga barmilaatti dhiyeessaa jirra. Dhaabbatni indaastirii gamoo ammayyaawaa kun oomishaalee halluu adda addaa kan sibiilaaf oolan akkasumas kanneen mana jireenyaa miidhagsuuf tajaajilan hedduu oomisha. Innis sadarkaawwan baay'ee keessa darba. Laaboraatoorii qabna. Laaboraatooriin keenya galteewwan qalamaaf oolan ni sakatta'u. Galteen qalamni keenya irraa oomishamu qulqullina kan qabanidha. Qulqullina isaanii sakatta'amee erga mirkaneeffameen booda adeemsi oomisha qalamaa kan jalqabu jechuudha. Kanaaf adeemsi isaa sadarkaa adda addaa qaba. Kana jechuun galteewwan sana qopheessuu, dhiyeessuu akkasumas walitti makanii galteewwan sana gara qalamaatti jijjiiranii sana booda qalama taasisanii baasudha jechuudha. Asirratti qalamni keenya liitirii adda addaatiin yookaan baay'inni isaa liitirii adda addaatiin kan qophaa'ee gurguramudha. Innis liitirii tokkorraa jalqabee hanga liitirii 16tti kan gurguramu jechuudha. Waggaatti liitirii miliyoona 18 oomishuuf dandeettii ammasii qaba. Midrook Investment Group fi dhaabbilee Midrook Investment Group jala jiran hojiiwwan tajaajila lammummaan baay'ee beekamuu fi bakka hawaasni deeggarsa barbaadettis dafanii uummata isaanii kan dhaqqabanidha. Dhaabbatni kunis gama kanaan hojiiwwan hedduu hojjeteera, hojjechaas jira. Hawaasni naannoo sana jirus waarshichi kan kooti miira jedhuun deeggara. Dhaabbatni kunis gaheesaa hunda bahachaa dandeettii oomisha isaas yeroo yeroon fooyyeffachaa jira. ኢንዱስትሪ ኃላፊነት የተወሰነ ኩባንያ አንድ ትልቅ ነገር ወይም እንደ ሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ እንደ አገር ባለሀብቱ የሚሰሩ ትልቅ ስራ dhaabbanni indaastirii gamoo ammayyaa akkasumas Midrook Investment Group akka biyyaatti hojii guddaa inni hojjetu jira. Hojii hawaasa biratti waaqa birattis fudhatama qabu jechuudha. Innis hojii tajaajila lammummaati. Midrook Investment Group bu'aan argadhu hawaasa koof jedhee yaada. Nutis akka dhaabbata indaastirii gamoo ammayyaatti hojiiwwan garagaraa kanneen ijaarsa manneen barnootaa fi kanneen biroos hojjechaa jirra. Bara baajataa kanattis jaarsolii naannoo kana walitti qabnee proposala qopheessinee maal hojjennu jennee mari'anneerra. Gara hojiittis seenaa jirra. Kana waan ta'eef hawaasni warshaan kun akka kan isaa ta'etti ilaala, ni eegas, ni kunuunsa. Kanaaf ammoo dhaabbanni keenya yeroo ammaa jijjiirama guddaa galmeessisaa jira. Jijjiiramaan dura kaapitaalli turee fi jijjiiramaan booda kaapitaalli jiru tokko miti. Amma bu'aan keenyas dandeettiin oomisha keenyaas dachaan guddateera. Dhaabbatichi hojjettoota isaaf leenjiiwwan dandeettii isaanii cimsuu danda'an kennaa naannoo hojii isaaniis mijataa taasisuun miiraa fi jaalala hojii gaariin akka hojjetan taasisaa jira. Dhaabbata industirii gamoo ammayyaa hojjetaa waliigala 337 yoo qabaatu kuni dhaabbataadha. Kan yeroo immoo hojjetaa 15 qabaa jechuudha. Akka dhaabbataatitti humni namaa yoo misoome oomishnis haala gaariidhaan oomishamuu akka danda'u waan amannuuf hojjetaan keenya waggaatti yoo xiqqaate leenjii 2 argachuu akka qabu kallattiin gubbaadha yookaan waajjira muummeetiin nuuf kennamee bifa saniitiin hojjechaa jirra. Kanneen sadarkaa barnoota isaanii guddisuu barbaadaniifis haalli mijataan jira. Innis immoo hojjetaan kamiyyuu fedhii sadarkaa barnoota isaa fooyyeffachuu yoo qabaate carraan barnootaa bilisaan ni kennamaafi. Nama boru warshaa kana bulchuu danda'u yookaan gaggeessuu danda'u baasuu keessatti hojjetaa sadarkaadhaan ol guddisaa jirra. Barnoota akka baratan yeroo ni kenninaaf jechuudha. Guyyaan hojii torban keessatti guyyaa 6 hunda yoo hojjetan immoo yeroo barnoota argachuu dhiisuu danda'anii. Kanaaf barnoota barachuuf hojjetaan gaafii dhiyeesse haalli mijaa'aaf jechuudha. Qophichatti deebina daawwattoota keenyaa gidduutti immoo hojjetaa qaxalee dhaabbata kanaa oolmaan isaa maal fakkaata, hojii isaa hoo akkamittiin hojjetaa kan jedhu
ሀዳወል ስሜ አክሊሉ ቸሩ ይባላል። በኤምቢአይ ድርጅት ውስጥ ነው የምሰራው። እኔ ጠዋት ላይ ሁሉ ጊዜ Maqaan koo Akililuu Charuun jedhama. Dhaabbata industirii gamoo ammayyaa keessan hojjedha. Ani yeroo hundaa qophaa'een sa'aatii 12:00 ka'een konkolaataa bakka hojii na geessu hanga sa'a 1:20 waan dhufuuf qophaa'een eegama. Achi booda gara bakka hojii koon dhufa. በር ላይ ፍተሻ አረጋለሁ። ከተፈተሽኩ በኋላ jalqaba utuu mooraa hin seeniin nan sakattaama. Itti aansee attendaansii koo ganamaan guuta. Achi booda ariitiin gara kutaa jijjiirraa uffataa seeniin uffata hojii koon uffadha. Bakka hojii koo sa'aatii 2 otoo hin guutin qaqqabuun qaba. የፔስት ክፍሉንና ሁሉን አካባቢን ለጽዳት ዝግጁ አረጋለሁ። bakka hojii koo ergin ga'een booda naannoo bakka hojii koon qulqulleeffadha. Itti aansuun hoogganaa koo irraa hojiiwwan hojjetaman ajajan fudhadha. Itti aansee hojii koo eegaluuf tartiibaan qabsiifadha. Sana booda gara hojii koottan seena. Hojiin koo halluun oomishaman maal akka ta'an adda baasuu fi halluu barbaadamu walitti makuun wanta barbaadamu fiduudha. Gosoota halluu adda addaa walitti makeen irra deddeebiin hanga halluun barbaadamu dhufutti laaboraatooriitti geesseen ilaalchisa. Anis nan ilaala. Yoo halluun barbaadamu dhufe ogeessi qulqullinaas gabaaf dhiyaachuu danda'u isaa mirkaneesseen booda hamma barbaadamuun akka qophaa'uun taasisa. ቀኑን ሙሉ እኚህን ሂደቶች ከለሮችን የሚመጡ ቀለሮችን እያንዳንዱን guyyaa guutuu adeemsawwan kanneen hordofaan oola. Bakka kana qofa osoo hin taane immoo bakka hanqinni humna namaa jirus deemeen hojjedha. Hojii keenya karooraan deeggaramnee hojjenna. Yeroo keenyas sirnaan fayyadamna. Aadaan hojii jiru namatti tola. ስራ ላይ የሚሰጣቸው ለኔ ብዙ አይነት ጥቅማ ጥቅሞች አሉት ድርጅቱ ማለት ነው። Dhaabbatichi deeggarsa garaa garaa naaf taasisa. Tajaajila yaala fayyaa bilisaa fi tajaajila kaaffee bilisaas jechuudha. Inshuraansii sa'aatii 24 qaba. Leenjiin garaa garaas dhaabbatichaan nuuf kennama. Kun immoo waan hedduun anas dhaabbatichas fayyadeera. በፊት ላይ እኔ ስቀጠር ስቶር ነበርኩ። Jalqabaa yeroon qacaramu kutaa meeshaaleen taa'an to'achuun ture. Amma immoo kutaa halluun hojjechaa jira. Hojii gaarii hojjennaan immoo waggaa waggaan badhaasni qophaa'ee jira. Anis waggaa kana hojii gaarii hojjechuun badhaafamaa ta'eera. የወደፊት እቅዴ ከዚህ የበለጡ አሉ የሚባሉ ቀለሞችን ለድርጅታችን ክሬት በማድረግ karoorri koo gara fuula duraas halluuwwan haarawaa ta'an dhaabbatichaaf gumaachuun guddina dhaabbata koof gahee koo bahuudha. Hojjettoonni dhaabbata kana keessa hojjechaa jiranis deeggarsii fi hordoffiin gama hundaan taasifamaa jiru gaarii ta'uu fi innis immoo hojii isaanii irratti xiyyeeffatanii akka hojjetan akka isaan taasisee dubbatu. ከተቀጠርኩ 5 ዓመት ሆኖኛል። ፍሬሽ ሆኜ ነው ከዩኒቨርሲቲ ግራጁዌት አድርጌ ወደዚህ ጆይን ያደረኩት። Ergiin dhaabbata kana keessa qacaramee hojjechuu eegale waggaa 5 ta'eera. Akkuman yuunivarsiitiidhaa eebbifameen hojii kana eegale. Turtii koo waggaa 5 keessattis muuxannoowwan hojii hedduu argadheera. Bara kanas hojjettuu cimtuu jedhamee badhaafameera. Dhaabbanni indaastirii gamoo ammayyaa kun dhaabbata baay'ee namatti toludha. Anis ogummaa kootti fayyadamee oomishawwan haarawaa ta'an gara gabaatti baasuu fi dhaabbatichi daran akka guddatu taasisuuf gahee koo nan bahadha. Hojii koottis baay'ee gammadduudha. ከ1995 ጀምሮ እስካሁን ድረስ እዚህ ነው የምሰራው። bara 1995 irraa kaasee kutaawwan adda addaa keessa hojjedheera. Amma foormaanii ta'een tajaajilaa jira. Dhaabbanni keenya waggaa keessatti si'a 2 ol ogeessa qacaree leenjii nuuf kenna. Kun immoo ogummaan keenya daran akka guddatu taasiseera. Faayidaawwan adda addaas nuu kennama. Fakkeenyaaf yoo dhukkubsanne nuyi fi maatiin keenya yaala bilisaanii arganna. Daballiin miindaa waggaa waggaan nuuf taasifama. Barnootaan of fooyyessuu yoo barbaannes haalli nuuf mijateera. Kun immoo wanta guddaadha. Baay'ee gammadeen hojii koo hojjechaa jira. Faafrikaa kana seenu dagageecha ta'eetan seenee waggaa 34 agaragale faafrikaa kana keessa. በጣም ተሻጋራ ጅራ ፋፍሪካን ተሻሻላ ጅራ ፋፍሪካ kana ብቻ መት ከነነ ትምህርቲን አሰት አርጋል መነክያ ወነኑ ጠቀሙ ትምህርቲ ካይዘን ጀደም ካሉቲ ሰርክል ከንጀዶ ይንተማር ትምህርቲን ኩኒ ፋፍሪካ kana ብቻ ወዱ ታይኒ
mana keenyatti nuuroo uffata keenya akkatti saaxinii keessa godhan akkatti saraateedhaan mi'a bootaa goon akkatti saraataan goon akkatti mana xaraqnu akkatti mana bulchinu dirasii wanna baay'een irraa argadheera. dhumarrattis oomishaaleen oomishaman kunniin sadarkaalee hedduu keessa ergi darbanii booda akkaataa fi haala maamilli barbaadeen gara bakka barbaadameetti deema. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophiin keenya yeroo midrook kan turban kanaa kan hangammaatti daawwachaa turtan kana fakkaata ture nu waliin turtii waan taasistaniif guddaa galatoomaa isiniin jechaa torban yeroo wal fakkaataa mata duree biraadhaan kan walitti deebinu ta'a hanga torbanitti torban nagaa isiniif haa ta'u.